dabaree umurii nama tokko bira darbanii umurii Abiyyi fi gurmuu amma jiru kana maarotaa kana bira darbanii dhaloota biraa itti dabarsuudhaaf deemu. Maaliif inni akkuma argitu karoora gaafattiin ka'an Minilik siidaa Minilik ijaaranii kana Haile Sillaasee fa'aa Haile Sillaasee fi Mangistuu faarsuutti gatta'anii walitti da'amuu sana faarsanii Oromaa maaloo jedhanii sagantaa sana lafan keenya niifne isaanii durumas immoo an dhiisaniif isin jiru otoo silaa eenyummaa sabaa fi sablammii biyya sanaa keessa jiru ulfina qabaatanii isuma silaa Ihaadeeg jedhan sanayyuu ammana jibbanii jiksanii duula kana fakkaatu Oromiyaa keessaa fi biyya Tigreetti gaggeessanii ture. Eertiraa waammatanii Sumaalee waammatanii Turkii waammatanii biyya Arabaa irraa duroonii kadhatanii keessumaa amma lixa Oromiyaa kana namatu dubbachuu dide malee wanti hin goone hin jiru. Baruma 2018 kaasanii amma irraatti naannoo lixa Oromiyaa kana duguggaan sanyiis summiitti facaasuunis jaarsaaf jaartii daa'ima ajjeesuudhaan wanti isaan hin goone hin jiru. Kanaafuu wanti adda ta'e hin jiru. Wal faana'u yeroo irraa yerootti jajjabaatanii tooftaa lafa kaawwatan itti deeman sana isarraa immoo baranii tooftaa haaraa lafa kaa'aa akkamitti waboos akka balleessan akkamitti akka warra wayyaanee arinnat kanas akka balleessan karaa baay'eetti deemaa jiru. Kanaafuu wanti adda ta'e hin jiru. Waan dabalatamee jira malee karoora isaanii keessaa. Gaariidha ulfaadhaa waan amma kakaastan irraa komee karaa adda addaa fi gaaffilee adda addaa uummatarraa illee nu dhufu waan garii na yaadachiise. Namoota baay'ee maatiin isaanii jalaa dararamaa jiran ala kanallee jiraatan kan jabinaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatan namootuma maqaadhaan beennu yeroo waraanni kun gargaarsa tokko illee hin qabaanne keessatti warra waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatan maatii isaaniidha kan yeroo ammaa kanatti hidhamaa, saamamaa, ajjeefamaa, bakki isaan buuse wallaalchifamaa jiru humnootuma kanaani. Kunis waan qabxii masinsila kaastan maqaa waraana bilisummaa Oromoo golgaa godhatanii qabsaa'otaa fi maatii qabsaa'otaa miidhanii bifa wal fakkaatuun immoo uummata Oromoof woboo adda kutuu woboo jibbisiisuu isa jedhu sana wanneen kun numa mirkaneessa. Egaa kaasne lafa dhibee hunda isaa tuttuquun barbaachisaadha. Humnoota kana duuba ta'anii kanneen jajjabeessan diina qofaa miti. Qaawwaan kun akka inni banamu kan tolche namoota ala kanaa caasaa waraanni bilisummaa Oromoo diriirfateen alatti maqaa waraana bilisummaa Oromoon horii walitti qabanii kan hoogganni waraana bilisummaa Oromoo quba hin qabne waraana jalatti qunnamuudhaan woboo diigaa jiranidha kan jedhamullee ni dubbatama. Sirna ala deemuu caasaa ala deemuu akkasii kuni yeroo adda addaatti bifa komeedhaanis hin ka'a. Kanarratti maal jettu maal quba qabdu? Uummanni keenya akka inni kana hubatee yeroo isaa beekumsa isaa qabeenya isaa dandeettii isaa bakka maleetti akka hin baasne kana baasuu qofa immoo miti. Maallaqni har'a sirnaan ala ergu suni Oromoo fayyada jedheen baasa'an ofiirraa garuu dhaqee waraana bilisummaa Oromoo diiga. Ijoollee Oromoo akka malee wareegaman feesisneef saaxila. Maatii namaa saamsisa. Isa kanaafi harka duubaatiin yakka kana keessatti qooda fudhachuu nama taasisa. Isa kana uummanni akka irraa of eeggatuuf asirratti maal jettu? Keessattuu namoota biyya alaatti ijaaramanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jiraniif. Eenyu Abdiisaa Shimallis Abdiisaa illee shaneeni muka caccabaa baattee shantaatee deemtu torban tokko faana kennachaa ture Biraanuu Juulaan. Booda immoo torban lama fa'ii torban sadii kanan darbitu jechaa ture. Torban sadan sun torban lamaan sun waggaa lamatti jijjiirameet torban lamaan suni yookiin torban sadan sun waggaa sadiitti jijjiiramee har'a waggaa afuriif deemaa jira. Waboon baduu mannaa walfaanoo babal'atee amma bulee horaa magaala qarqara ga'utti
amma Boorana naannoo hunda dhuunfatutti amma darbee lixa Oromiyaa kana baay'ee isaa dhuunfatutti akkuma dhiyoo kana dhageesse amma namichi Kanaadaa irraa gale tokko shaneeni magaalaawwan 398 keessaa qabatteetuyyuu taaksii funaannachaa jirti jechaa kan ture sana dhageessettatu TVdhaan kaleessa gadda dubbatu. Maal argita gaa humnaan nama ajjeesuun sun dargaggoo bakkee arganitti ajjeesuun sun fakkeenyaaf isuma dhiyoo ajjechaa Caaluu yaadatta. Ajjechaan gaafatti baay'atu mana wajjin gubuun gaafatti baay'atu dargaggoon baqatee bosonatti galee falmiitti nagattaa'u wal faanayyuu inni silaa isaan torban tokkotti balleessina jedhan waggaa 4tti gaafa cehu mala biraa barbaadan. Mala sana keessaa kan waggaa darbee dhageenye waggaa tokkoo fi akkas yookiin ji'a 8 dura dhageenye magaala Sanqallee jedhamtu achi naannoo Amboo sanatti ijoolluma Oromoo goofaree akka guddifatanii waboo fakkaatanii biyya keessa deemanii biyya saaman. Sana booda sabni silaa Oromoon amma waboo kana hunda akka jibbuu fi akka ofirraa ari'u yoo xiqqaatellee bilbilee kun as dhufaniiru asiin darbaniiru jedhee akka warra loltuu warra Eertiraa fi kan Amaaraa kana yookiin immoo kanuma federaal jedhamu kanatti waamee akka fichisiisuuf ture. Sana booda ijoolleen Oromoo silaa hammi ta'e baqatees wabootti makamuunis nima jira. Silaa karoorri isaan baasan sun baay'eensaa hamma tokko hojjetee fi jira jechaadha. Isuma amma samoona kana dhageessu naannoo Jibaat, Noonnoo, Tuqurincinni, Daannoo, Horroo Guduruu, bakkeewwan baay'eetti jechuudha. Waboon nama saame Salaalee Gindabarat, Jalduu, Midaaqanyii, Calliyaa kana kanatti keessa waltajjii Oromiyaa kana keessatti waboon nama saame jedhanii waboo fakkaatanii halkan faana madaqanii horii ammana 100 sitti murteessine 200 sitti murteessine jedhanii uummata saamutti gatta'anii jechaadha. Kun waboo toon ta'in egaa alaabaadhuma ABO kana harka itti keewwatanii goofaree kana dheereffatanii yookiin dhaataniitu maqaa wabootiin alaabaa ABO qabatanii walum faanayyuu amma kan hin dhagaye gara naannoo dirreen Cinniitti Amaarotatu nama 6 ta'eetu dhiyoo kana nama 9 ta'anii dhufaniitu balbala rukutanii loon keessan barbaannaa sangaa meeqa qabdu dhageenye irra sangaa jaamoo akkas qabdu midhaan dhaachuu barbaannaa tuullaa keessan dhaanna jedhanii dhufanii dubbatu. Jarri kana dubbatan Amaarotuma achitti dhalatanii guddatan yookiin immoo abbootiin isaanii afaan meddee jallisu ta'uu isaanii mucaan wayii balbalannaa rukutamu gadi bahee ennaa dubbatan dhagayeetu manatti ol deebi'ee amma abbaa isaatti himnaan abbaan bahee mooraa banee kunooti loon fudhadhaa jedhee qawwee qabda jedhanii hin qabu jedhee mana sakatta'anii ka'anii loon 6 fudhatanii ba'an. Sana booda mucaan abbaadhaan maal jedhaa kun waboo miti Amaara wanni dhaani loqoda isaaniitinuu hin beektu. Kanaafuu kun ijoollee Oromoo miti jedhee abbaa amansiisee jarris loon uffatanii deemanii gassiqanii midhaan dhaatanii akkasitti abbaa barbaadan ajjeesaa jiru jechaadha. Kun warra Amaaraati. Ijoolluma Oromoo immoo kan taate afaan Oromoo kan dubbattu kan suuqii namaa dhufanii faarmasii dhufanii saaman wanni immoo jaarmaa jechuun akka faarmasii yookiin immoo mana daldalaa birayyuu darbanii narsoota hospitaala keessa hojjetan 10,000 sitti ramanneerra nama manuma mootummaa keessa hojjetuyyuu 20 sitti ramanneerra jedhaniitu akkanatti itti ramadu jechaadha. Yoo guyyaa akkanaa hin dhufne hin finne taate si ajjeefna jedhu dhufanii tajjeesu. Namootiin isaan itti ramadan sun immoo namootii waboodhaaf quuqama qaban namootii waboo qarqaaru jedhamanii beekamanidha jechaadha. Amma gaa kanarraa maal hubattaa? Eega wabooni ani kan hin dhimmuuf kana na ajjeesa ta'e jechuun attam godhee ture na ajjeesa ofuma isaati anoo nan qarqaaraa wajjinan hojjedhaa na ajjeesuun danda'u jechaadha. Namooti akkasii ajjeesu. Naannoodhuma 5 sanattis
gara naannoo Shananii fi Dirreen Cinnitti namni wayii kan faarmaasii qoricha wayii gurguru jira. Isa dhaqaniitu nuti waboodha jedhanii nama sanarraa horii fudhatanii makiinaa isaas fudhatanii isaas ilma isaas ajjeesanii deemanii jechuudha. Kan kana godhe innaa jedhan egaa maqaa wabootiin kana godhu jarri sun immoo qorichaa fi waa tokko tajaajila waboodha kennaa nama turanidha warra du'an kun. Kanarraa maal bartagaa waan lama hojjechuudhaaf piippiin tattaafatte jechaadha. Tokko namooti waboo qarqaaran sana ajjeesuudha. Lammaffaa immoo maqaadhuma waboo iyyuu xureessanii namni akka jibbu gochuudha. Kana irratti hojjechaa jiru garaa jabinni isaanii amma jaartii dandeessee hin deemne daa'ima xixiqqoo waggaa 2-3 ajjeesu. Kan godhaniif namni itti kaka'ee waboo sana yoo jibbe waboo hin balleessina kan jedhu karoora sana qabu jechaadha. Egaa kuni waan amma haaraa itti jajjabaate malee karoora sana lafa wanniidhaan harka lafa jalaatiin namooti dhaloonni isaanii biyya sana ta'e yookiin immoo ijoolleen waboo kan qabamtee booji'amtee manadhaa turte baasanii mindaatti kennanii leenjisanii akkanatti hojjechiisaa jiru. Namooti akkanii keessaa amma tokko kan maqaa isaa irraanfadhe mana hidhaa Amboottidhaa ture. Achi namni horii baasee maal jedhee gubboo kanaan bahe. Gurbaan kun bahee Finfinnee keessa dhokataa jira jedhan. Garuu takka ture maal ta'a? Mucayyoo Ijiptitti baqattu fakkaatte biyya Ijiptitti baqatte tokko fuudheetu ishiin achi deebitee ishii fuudhee wajjin jiraatu. Gurbaan kun leenjisaa waboo ture. Isatu ijoollee leenjise kanatti bilbilee lafa bakkee akkanaati isinii kennine irraa Finfinnee keessaa maqaa keessan yookiin abbaa barbaadan ergaa lafa fudhadhaa jedhee lafa kennuudhaan horii barbaadan isinii kennina maqaa keessaniin akkaawuntii bannee ol isinii keenya irraa amma gaasin kan gochuun isin irra jiru achi horii funaannadhaa. Warra sabarraa jechaadha ummatumarraa horii funaannadhaa abbaa balummoo ajjeesa kan jedhu kanaan ijaaraniitu wabooruma keessa ta'anii jechuudha. Wabooruma fakkaatanii warruma waboo keessa jiraniyyuu hamma tokko qabachuu danda'aniiru jechuudha. Karaaf warri akka waboo fakkaatanii leenjifaman jiru. Warri wabooruma keessa immoo ta'anii warra basaastota piippiin ijaarrate wajjin hojjetan muraasni jiru. Kan egaa wabooni akka tokko ta'ee of qulqulleessuun yeroodhaaf baay'ee barbaachisaadha daddaffiidhaan. Kana ta'uu baannaan komiin saba keenyaa keessa amma dhiyoo kana beeku torban darbe midhaqanyii lafa jedhanitti buldoozarii fi gireedarii gadi ba'anii gubaniitu dhaqanii uffata waboo uffatanii gubaniiti wabootu gube jedhanii namni attamitti iyyuu konkolaataa wanni mashinii silaa daandii nu soqu attamitti ijoolleen kun baatee gubdi jedhee karooree wanni mankaraaree jechaadha namni keenya. Kanaaf egaa wanti namni sabni keenya akka hubatu barbaadu dhaga'uu namni danda'u hubatu barbaadu waboon nama isa qarqaaruun ajjeesu ofii isaatiiyyuu qoraan dugdatti gateettitti baateetu dubartii qoraan funaantu qarqaaraa sangaa nama harkaa fuudheetu lafa qotaa daa'ima baateetu laga ceesisaa humni kana fakkaatu as deebi'ee immoo sabichuma isa qarqaaru ofii isaatiin tajaajilaa ture sana akkan ajjeefneef akka hin saamne fi qalbiidhaan akka hubatanii fi keessa basaastuun seentee waboo kana balleessuudhaaf tattaaffii akka gochaa jirtu sabni akka hubatuun barbaadan. Egaa kaastaniitu baay'ee isaasunu egaa ka'e ololli diyaaspooraa keessatti deemaa jiru kuni qaama waraana bilisummaa Oromoo hooggana waraana bilisummaa Oromoo keessattuu jaalmarroo irratti xiyyeeffatanii olola gaggeessaa jiru. Ololli kun immoo waraana bilisummaa Oromoo fi hooggana waraana bilisummaa Oromoo akkasumas jaalmarroo qofa waan miidhu isaanitti haa fakkaatu malee qabsoo Oromoodha miidha. Gabrummaadha Oromoo irratti dheeressa. Qaamonni kuni amma tuttuqxaniitti ofittummaa ta'uu danda'a waanan jedhee qofti haa ta'uu raas ta'uu danda'a. Kana qofaadha moo akeeka siyaasaa addaa of duubaa qaba maaliif ilaameedhaan furachuurraa daandii ololaa filatani. Nama fakkisiisuu maaliif waan sabaadha
waan nama dhuunfaa miti waan jaalmaroon addatti ofiisaaf irraa fayyadamu yookaan waboon irraa fayyadamu addatti qobaatti miti waan sabaadha lubbuutti ba'aa jira inni kuni waan kan ofii qofa ilaaluudhaan ani maaliif akkasiin taane waan ani maaliif kanatti abboomne jechuu qofarraa kaasanii badii hamma naga hojjechuun ofittummaa qofadha moo akeeka siyaasaa biraa of duubaa qaba? Kuni gaafii baay'ee hundee qabeessaa fi yeroo dheeraa fudhannee irratti haasa'uun mari'achuun sabni bahee mari'achuu qabudha. Ana qofa dubbachuu otoo hin ta'in warri hayyuu ofiin jedhan yookiin bilisummaa biyya Oromootiif walabummaa Oromiyaatiif quuqamna namootiin jedhan waan kana irratti sirriitti gadi fageessanii qorannoo gochuudhaan marii qulqulluu gochuutu irra jiraata. Garuu ana akka nama tokkotti kan hin hubachaa ture waa afur yoo xiqqaate waan afur. Tokko wabootti nutu abboomaa nutu ijaaree nutu ajajuu qabaa nu harkaa bahuun irra hin jiraatu inaaffaa jedhu yookiin fedhii jedhu wayii namootiin qaban hima jiru. Namootiin akkasii yeroo baay'ee karaa dhokataa ta'een eegana jala waan nan siin jedhe sana ajajan fudhannee ansitoachuu eegan dandeenye ati baduu qabda yaada jedha wayii mataa geessa akka qabannan shakka. Jaabaloo baluu jechuun barbaadu namootiin kun namootii amala harree qabanii harreen ani hondoo sardoon hin margin jettu sana. Yeroo baay'ee namooti akkasii wajjin ennaan dubbadhu deebiin ani kennuuf nudhiisiiti wayyaanee numti ishiin aangoorra turte bara otoo aangoorra hin bu'in sagantaa mattakaakaat jedhan tokko qabdi. Namootii tajaajila kennanii jaarmaa isaanitti hojjechaa turan loltuu jeneraalota haa ta'anii yookiin immoo warruma baratan illee haa ta'anii maal baasanii turataa waan jennu kun sooroma baasan. Sana booda namootiin sun gara daldalaatti seenanii yookiin waan biraa hojjetanii mindaallee fudhatanii jiraatu jechaadha. Jiruudhuma dhuunfaa jiraatu. Kun waboo keessattis hojjechuun wati irra jiraatu. Namni amma wanaatti tajaajilaa ture, amma danda'u hojjechaa ture eebbifamaadha. Haa ta'u malee gaafa immoo namni biraa kaachuu danda'u, yaaduu danda'u, tarkaanfii daddaffee siyaasawaa ta'e tokko fudhachuu danda'u innaa itti darbu eebbisanii yoo ta'ellee akka gorsaatti duuba ta'anii ilaa muuxannoo kanan qabaa yaada akkasiin qaba jedhanii gorsuudhaan dargaggoo amma dhimma ofiitti darban dhimma ofii sana immoo akkatti mul'atetti hojjetan sana tajaajiluu mannaa bifa inaaffaatiin ilaalanii gurmuu adda addaa maqaa sanaan horii funaananii gurmuu adda addaa qarqaranii isa tokko laaffisuudhaaf tattaafachuun farraa nan argasii nan gaddas. Kan biraa amala gandummaa jira nama biyya alaa kana keessa waan hunda ija dhiphinaatiin ilaaluudhaan ijoolleen iddoo akkanaa horii argatti ijoolleen iddoo akkanaa immoo argachaa hin jirtu kanaafuu horii nuu kennaa jedhanii naannoodhaan wal funaananii waboo sana otoon beekin jecha otootti yaadin waboo amala gadi xiqqeessuu wayi haala gadi xiqqeessuu irratti uumuu akka otoon beekin jechaadha horii funaananii nama beekanitti erguudhaaf tattaafatu. Sun humni kun akka waltajjaa'iin sochoone akka caasaa tokko jalatti akka saba Oromootti akka sochoone godhaa jechaadha. Kuni rakkoo lammaffaadha. Rakkoon inni sadaffaani namootii dhuunfaati. Isa egaa individual jennu kana. Akkuma argiteetta namooti baay'een ennaa wayyaaneen jabaatte wayyaanee jala kakkaatan miidiyaa adda addaa irratti darbanii kan utaalanii dubbatan booda immoo ka'anii waboonatu tajaajila yookiin natu beeka jedhanii hamma Keeniyaatti illee warra Naayiroobitti illee namooti deeman namooti baranne irra jedhanii waan Oromoos waan Tigrees waan biyya sanaas gaaf baarneexaa wanni kan waboo keewwatanii gaaf kan Tigree gaaf kan OPDO warra keewwatantu jiru. Namootiin kun ani dhibamoodhaan jedha. Gaafuma waboon jajjabaatee lixarraa lolu bara 2019 18 keessa waboon
balleessaa waan ta'e waan godhee fi helikopterii fa'iin Tigree wajjiniin akka hojjetu fa'a miidiyaa irratti baanii kan dubbatan ilmaan Oromoo jiru. Idda si jarri kun gadi baanii illee dogoggorree irraa oduun taane arganne jedhanii gadi baanii ifamallee hin gaafanne asuma garagalaniitu immoo yookiin abbaa waboo ta'uu yookiin immoo TPLF gorsituu ta'uu yookiin immoo as deebi'aniitu dubbataa wayii ta'uudhaaf fedhii dubbataa waboo bakkee waboo ta'uudhaaf wal mormu. Gaafa namni biraa mee abaluu dubbataa ta'u abaluu maaloo ta'u jedhanii ajajoonni waboo nama wayii jara sanarratti odeessisu jechaadha. Abalu akkasii abalu maaloodha homaan beeku tutti dafqee so maal argitaa jirraa dammaqinsi namootii biyya alaa jiru kun ofittummaarraa kan ka'u malee bu'aa sabichaa bu'aa biyyichaa bu'aa uummata kitila 60-50 ta'u kan rakkoo ijoollee bosonaa keessatti beeloftuu ijoollee lubbuu ishii dhabduu durbaaf dhiira lubbuu fi dhabu isa dafquu isa beelaan torban tokko lama deemu isa otoon ciisin lukti qamaaca'ee naannoo tokkorraa naannoo biraatti darbee lolaa oolee bulee umurii isaa waggaa 3-4-5 dabarse kan achitti dulloome kana yaadatan kan ofii yaadatu jechaadha ofirraa ka'u. So waan isaan fedhan sun popularity argachuu beekumsa argachuu akka namni isaan baruu fi goota wayii ta'anii mul'achuu barbaadu jechaadha. Qaxxaamuraan akkuma viidiyoon qaxxaamuraan aangootti seentee kunoo biyya hunkuraa jirtu kana inni keenyaas innumti maqaa waboo iyyuu hin beekne waboon hin jirtu kan jechaa ture har'a abbaa waboo ta'ee ajajaa waboo ta'ee bakkee bu'aa waboo ta'uudhaaf iyyannoo galfataa gaafa sana dhabe immoo cinaatti goreetu horiis funaanee wayiis funaanee gurmuu biraa kan isa jala foqoqu immoo uumachuu barbaada jechaadha. Kun walumaa galatti dadhabbina dammaqinsa dhabinsaa fi garajabina fi ofittummaa of jaalala sanarraayyuu ka'a jechuudha. Kanaaf wanti keenya wal borcaa sun egaa naamusa dhabinsa. Ati eessa keessayyuu ta'ii waboo keessayyuu ta'ii kaayyoo dhaabbatteef sana gantee gaafa horiidhaaf yookiin lafa sii kennaniif an boruun jiraadha jettee kaayyicha gantee waan guduunfaa summii diinni guduunfee sitti kenne sana hojjaarraa gahuudhaaf ennaa otoo beekaa otoo hojjettu waboo keessas teessee biyya alaa keessas teessee ennaa sana hojjettu waggaa meeqa jiraachuuf lafti sun maal akka ta'u saba ofii gurguranii kaayyoo sana gurguranii horiinumti argamu kuniyyuu jiruunumti jiraatamu kuniyyuu maalinni namummaadha moo sabummaadha moo kana of gaafachuu dadhabuudha jechaadha. Kanaaf naamusa namummaa sana gadi bu'aa ta'anii haala borcamaa akkasii kana saba beelaa jiru kana saba gubataa jiru kana saba amaarri dhufee lafarraa buqqisee ari'ee itti fincaa'aa jiru kana mataarratti fincaa'aa jiru kana fi madaa isaa sana keessa yeroo irraa yerootti tumachuu fi boochisuu fi dhibee namaatiin immoo deebi'anii kolfuu aarii namaatiin gammaduu kana fakkaata wanti walumaa galatti. Egaa dhugaadha.